akkuma kutaa darbe irratti haasa'aa turre wantoonni guddaanii nuti kaasnu wanna tokko. Iccitiin kun baay'ee irratti haasa'amuu qaba. Akka yaada kiyyaatti amma cal jenneedhuma mul'ata istuudiyoon kun qabu mul'ata dhaabbanni tajaajila kanaa qabu haasa'uurraati kan iccitii kana seenne malee ganaa istuudiyoodhumatti dhufnee wal falmuun keenya dirqama. Maaliif wal falmina? Sila waa jenneerra mitiire riqichaan qabu dhaloonni kun jenneerra. Naman qabu riqicha waa sadan kanan qabu mitiire. Mee istuudiyoo hundeeffamanitti haa deebinu. Istuudiyoo hundeeffamanitti gaafa deebinu istuudiyoon riqicha dhaloota kanaa faarfannaa si keessa jiruuf lallaba si keessa jiruuf dhaamsa si keessa jiruuf gorsa si keessa jiru ayyaana si keessa waaqni kaa'ee fi ergama waaqni si keessa kaa'eef riqicha ta'uuf mitiire kan hundeeffame jedhee yaada. Malee maaliif istuudiyoo sirbaarraa gargar ta'e? Riqichuma ta'uuf dhufee jedhee yaada. Amma birrii sirraa fudhachuu dhiisuu miti. Riqicha ta'uuf dhufee jedhee yaadaan. Riqicha ta'uuf dhufee ta'eera taanaan inuma ammoo riqicha cabaa dhaloota kana ceesisuu hin dandeenyedha an jedhee of beeksiseera taanaan dhaloonni sababa kanaan abdii kutataniiru taanaan ergamni kun waaqa biraa miti jedhee nama naan. Kana shurlii haa dubbadhu. Maaliif naan jedhe? Istuudiyootu hundeeffame jettee istuudiyoo dhuftee istuudiyoo kanatti immoo faarfannaa si keessa jiru baaftee dhalootaan ga'u MP3dhaanis hojjettee jechuun sagaleedhaanis hojjettee viidiyoodhaanis hojjettee dhaloota biraan ga'uu barbaadde. Hin dhuftee gaafa istuudiyoon dhufa jettee yaaddu abdii si kutachiisa taanaan abdii sitti noru taanaan dhaamsa keessa kee jiruuf riqicha hin ta'a jettee itti nama nanne taanaan edaa wanti ergama mootummaa waaqayyootti abdii si kutachiisu kun waaqa biraatti jedhee itti nama noon. Baay'ee asuma wannan dhaammaddatu jira. Kanneen miidiyaa sanyii nagaadhaa hordoftanii fi akkuma kiyya ogummaa dhimma kaameeraa akkasumas immoo ogummaa dhimma qindeessa miidiyaalee kana kanneen qabdaniif ammumayyuu na dhageessanii tarii kan natti aartan jiraachuu dandeessu ta'a. Dhugaa dubbachuu irraa dudduubatti jechuu hin qabu. Sababiin isaa Yesuus akkas jedha dhugaaf dhugaa ba'uufan dhaladheedha. Kanaaf nuyi kan dhalanne dhugaaf dhugaa bahuuf dhalanne taanaani dhugaaf dhugaa bahuudhaaf dhufne taanaan dhugaadhuma isinitti dubbachuun kiyya dirqama. Anamma nama kamirraa mormiin qabu bareeddoo. Mormii miti hanganan qabu. Mootummaa abbaa kootii kan hin tajaajille dhaabbanni kamiyyuu waaqa biraati jedhee nama du'an. Inuma mootummaa abbaa kootii keessatti bu'aan inni buusu gaarummaarra hammeenya isaa caala taanaan seexanatu pilaanti godhe jedhee nama dhiifa mala. Kun amma miira kiyyarraa miti. Ejjennoodhuma kiyya kun. Faarfannaan hojjedhattee dhuftee. Istuudiyoon birrii 30,000 fidisiin jedhe. Ati immoo birrii 30,000 miti bar jiraachuun iyyuu ulfaataadha. Inuma ammoo namoonni ayyaanaadha gatii akka kaffalan beekamaa durumarraa kaasee. Maarree ati birrii 30,000 si barbaachisa siin jedhameera taanaan sila ispoonsara hin qabnu jenneera nama nu cina dhaabatu qarshii immoo ofii hin qabnu jenneera taanaan bara baraan dhaloonni kun abdii kutatee hafaa jechaadha. This is over. Kun hingaa. Siigalee rabti gara istuudiyoo keenyaatti deebi'eemmoo waa jedhu. Anamma istuudiyoo keenya kottaati hojjedha maal miti. Istuudiyoon kun bar ministiriidha. Malee istuudiyoon kun wanti miti dhaabbata bizineesii miti. Istuudiyoon kun ministiriidha ta'eera taanaan istuudiyoo kanatti kan hojjetamu hojii mootummaa waaqayyooti. Ministirii jechuun dhaabbata tajaajila wangeelaatu waan ta'eef hojii mootummaa waaqayyooti hojjetama. Anuma gaafa faarfattoonni dhufan dursanitti ba. Kun dhaabbata bizineesii miti. Kun dhaabbata tatamsaasa wangeelaati. Istuudiyoon isin dhuftan kun damee tajaajila wangeelaa kana dhuftan malee dhaabbata bizineesii hin dhufne. Kanaaf iyyuu sammuu bizineesiitiin na wajjiniin hin haasa'inaa hin jedhan. Sammuu maaliitiin malee sammuu nama galfata baatuutiin yoo na wajjiniin haasa'e ani immoo sammuu nama galfata kanaaf riqicha ta'uutiin wajjiniin haasa'a. Isa booddee afaanni keenya walii galaa jechaadha. Mee yeroo darbe faarfataan tokko dhufee wajjiniin teenyee haasofna. Faarfannaa kee dhaggeeffatteera baay'isee ani tokkoffaa wanni asumaan beekamuu qabu lalisee kana. Istuudiyoo kana dhuftee faarfannaa hojjechuu dhufta yoo ta'e ati faarfannaa ijaatu hojjettee audiyoo sanaa fiddee viidiyoo isaa siin hojjedhu. Maal qabu? Baay'ee bareedaa. Faarfannaa keen jalqaba dhaggeeffadhaa. Silas birriif miti kan nuyi hojjennu. Siigalee faarfannaa kee dhaggeeffadhee faarfannaan kun dhaloota kana ija isaa fuudhee Kiristoos isa fannifame irraan kaa'a tokko ulaagaan keenya kana.
Ulaagaan istuudiyoo kanaa kana isa lammaffaa mootummaa waaqayyoo kana keessatti dhaloota gara fuulduraatti tarkaanfachiisa. Gara galma isaanii galgalaa gara mootummaa waaqayyoo jechuun mana isaanii galgalaatti tarkaanfachiisa. Kana sii galeera. Kana taanaan isa faarsuufis bu'aa qaba. Mootummaa ani tajaajiluufis bu'aa qaba. Sii galeera miti. Ati dhugaa waaqayyo jedhu baay'isee waaqayyo waan biraan jedhu. Waaqayyo kan jedhu fixedly dhugaaf dhugaa jedha. Hubatteetta miti? Dhugaaf dhugaa jedha taanaan dhugaa inni sitti hime sana jetteetta taanaan you have a reward badhaasa qabda galgala. Sababa faarfatteef hin badhaafamtu bara. Sababa waltajjii irratti beekamteef hin badhaafamtu. Sababa namoota keessatti populaaritii gaarii yookaas immoo hawaasummaa gaarii argatteef hin badhaafamtu. Sababa faarfannaa keetiin namni caffareef hin badhaafamtu. Sababa waan waaqni jedhe jetteeftu badhaafamtaati. Waaqayyo immoo kan jedhu waanuma waliin dhahaan jedhudha. Waa'ee faarfannaa irratti ganaa haasofna. Ganaa faarfattootas finnee maal jenne teenyee irratti wal fixuun keenya dirqama. Dhuguma jaarraa 21ffaatti wangeelli Kiristoosiin giddu galeessa godhate lallabamuu isaatiif ministiriin kun sababa ta'uu qaba jedhee nama na waan ta'eef. Kanaafuu faarfannaa kee dhaggeeffadhee gaafan fixee jedhu faarfannaan kee hin hojjetamaaf hin hojjetamuun kan murtaa'u achirratti. Isa booddee achi isee kan siif tagaa. Isa booddee faarfataa sana faarfannaa isaa dhaggeeffatee hin hojjetama. Faarfannaan kee istuudiyoon kun ulaagaa istuudiyoo kanaan guuta waan ta'eef hin hojjetamaa jedheeniin isa booda akkamiin hojjettuu jennaan inni isa kamii yaadee dhufeera. Birrii 30,000 jedhu sana yaadee dhufeera. Isa booddeedhaan faarfannaan kee kun kan hojjetamu birrii 5,000 jedheen. Birrii 5,000 ol sin baasisu faarfannaan kun hin jedheen. Sababiin faarfannaan kun birrii 5,000 ol sin baasifneef faarfannaan kee ergaansaa wanni hundisaa tasgabbaa'aadha. Wantinii sana hin barbaadu waan ta'eef. Abaluun achiin naawaamaa asiin naawaamaa asiin kana naa godha sana naa godha baandiin itti dabalaa maal hin barbaadu waan ta'eef faarfannaa kee istuudiyoon kun kan hojjetu birrii 5,000 hojjeta. Birrii 5,000 immoo kan nuyi sirkaa fudhannuu fi qabda hin qabdu jennee osoo hin taane ulaagaa istuudiyoo kanaati. Anamma iddoo isaan birrii miliyoona yoo naaf fide. Diigalee badhaasaan immoo birrii 1,000 yoo naaf fiduu hin danda'u yoo ta'e iddoo isaafis badhaasaafis walqixa istuudiyoon kun. Amma namni tokko dhufee atama birrii 5,000 kaffaluu duwwaa dandeessa. Namni tokko immoo birrii 50,000 kaffaluu danda'a. Sababa namtichi birrii 50,000 kaffaluu danda'uu fi isaan birrii 50,000 fidi jedhee sababatti immoo birrii 5,000 qofa kaffaluu dandeessu birrii 5,000 fidisiin hin jedhuun. Siifis qixxee hojjetta maanaa ennaan VAT'dhaan hin dhufin. Nama hundaafuu walqixa istuudiyoon kun birrii 5,000 faarfannaa tokko hojjeta. Kan amma fakkeenya birrii 5,000 istuudiyoo wajjin waliigaltee mallatteessita. Waliigaltee gaafa mallatteessitu birrii 2,500 qabsiifteetu istuudiyoo kana wajjin waliigaltee mallatteessita. Iskeejiliidhaan hojjenna sa'aatii nuyi itti siilaanneef mallatteessitee baate sanatti waraabamu. Waa'ee jituun barbaada. Faarfannaa tokko fuutanii ham tura isin bukkee. Baay'ee bareeda. Faarfannaan nu bira ji'a tokko tureera taanaan baay'ee tura. Maaliif naan jedhu waliigaltee mallatteessita mitiire. Waliigaltee sanarra guyyaa itti waraabamus sa'aatii isaa wajjin achuma irratti mallatteessitee baata. Achumarra immoo guyyaa itti saampilii ilaallattu saampilii jechuun dhuftee istuudiyoo teessee iskiriina guddaa irratti faarfannaa kee namootas fidattee fiddee teessee istuudiyoodhaa ilaalta. Kun naaf asirratu heddeetu jira guyyaa saampilii itti ilaalamu jedha yookaas immoo guyyaan gulaalli marsaa tokkoffaatti ilaalamu jedha. Guyyaa gulaalli xumuraa kennamu yookaas immoo guyyaa hojiin xumuraa kennamu jedhee jira. Guyyaa hojiin xumuraatti kennamu sa'aatiitti si beellamne malee istuudiyoo dhufuu hin dandeessu. Sa'aatii sanatti garuu oollees bullee nyaanni nyaachuu baanne taa'aa bullee ijaajjaa bullee hojjennee sii baasuun keenya dirqama. Isa booddee wantoota haasoftan rakkiftan baay'ee. Maaliif rakkifta? Maaliif rakkatta dhufte? Amma ijoolleen keenya biyyarraa kutaa biyyarraa dhufanii baay'ee oolla as keessatti. Transportiin dhabanii bultiin kan hin qabne faarfannaa tokko
nama kan ta'u jira istiidii. Sirriidhuma. Uma kiliippii illee jechuudha. Sirriidhuma. Erga istiidii booda baasii booda iddoo kiliippiitti hojjetu ji'a ja'a waggaan ta'a. Amma ansi kan keessan ji'i tokko hin kaachuudha. Ji'a tokko baay'ee akkamsitti fakkaate. Iskeejiliidhaan hojjenna nuyi. Istuudiyoo kanatti faarfannaa qofatu waraabama miti. Lallabi jira, barumsi jira. Kanarra darbee immoo yeroo showuudhaa teessee ati wangeela irratti wal falmitu dhugaa dirree hafuuraa as baaftee dhalootaaf itti dhaamtu hundi jira. Istuudiyoon kun kan hojjetame tiire iskeejiliidhaan kan hojjennu. Taayimlaayiniin keenya har'a faarfannaan kee raafkaatiitu hojjetama yoo ta'e namni kam istuudiyoo dhufuu hin danda'u. Isa booddee raafkaatiin kee dhumeeti. Saatii eegame sanatti raafkaatiin kee dhuma. Raafkaatiin kee sun dhumeera taanaan ofii waraabnas waan ta'eef saatiitti raafkaatiin sun dhumuu beekna. Yoo ta'u baatellee halkan boqonnaa keenya taa'aa bullannu. Raafkaatiin dhumeera taanaan isa booddee kalar gireediingii, kalar korreekshinii, senkroonaayzeeshiniin egaa jalqaban yoo hojjetanii senkroonaayzeeshinii, kalar gireediing, kalar korreekshin maal kun hundumtuu hojjetame giraafiksii barbaada yoo ta'e giraafiksii tachi ce'ee sooftiweerii biraadhaan kana hojjennee faayinaalaayizeeshinii isa saampilii marsaa jalqabaa saatiinuma jedhame sanatti dhufta. Saatii jedhame sana alas hin keessummeessuwan. Siigalee tokko isa kana. Egaa amma akkuma dhagaa jirtanii istiidii kanatti lallabni waraabama barumsi hin barsiifama gorsi hin kennama warri dandeettii akkasii dibata akkas dibatan iddoo deemtanii itti hojjechiiftan waldaaltanii haalonni kasin danqanii egaa ampumaa ka'aatti istiidii kana quunnaman jedha. Meme lallaba amma fakkeenyaaf an lallabaadha. Lallaba qilxirraa oolfachuun barbaade yookaan barumsa barsiise. Mee haalli kaffaltiisaa akkamiin maaliin? Inni kun baay'ee salphaadha. Lallaba lallabdaa nuyi daqiiqaa 30 qofaan hojjenna. Lallaba kutaa tokko daqiiqaa 30 ol siin hojjedhu. Istaandardiidhuma baay'ee istuudiyoon kun istaandardiidhuma dhuunfaa isaatii qaba. Daqiiqaa 30 qarshii 500. Istuudiyootti waraabamta laa. Istuudiyoodha alatti waraabamtu. Istuudiyoo kanatti asumatti dhuftee waraabamtee eediit goonee wanna irratti hojjetamu hundumaa jechuun eediiting piroosesii isaa keessa baanee sii ilaalla. Lallabas ta'e barumsa jechaadha. Daqiiqaa 30tti birrii 500 qofa.